kana jechuudha friendii ishii kana jechuudha kanee abdiitti illee fide isa abdiitti fide abdiittiin dabarsee kennee mana jaazaa abdiitti illee akka guutu kataasise ibsichoo kana ji'a afurin dura wal agarree jedhee jira mana nuraddiinitti waan biraa haasa'e mana babaarakitti waan biraa haasa'e ibsichoon jedhamu kun jechuudha jaalattanis jibbitanis haqni micayyoo tanaa irsa jedhamu san bira jira irsa jedhamu san bira jira erga nama hoggaa mubaarak ati maali waggaa sadii anaaf si ol beekne gaafa ani biyya kana keessatti rakkoon irra ga'emaa iyyitee iyyisiistee dachee buqqiste nama hoggaa sadii wajjin reeleshibbi qabdu nama hoggaa sadii wajjin haasofte nama afaanii fudhattee waliin haasofte akkamittiin viidiyoo as ba'e jennaan miliqee deeme akkamittiin deeme viidiyoo as ba'e jennaan niiti dhaabar namni kun niitii iyyuu dhiisa ishi niitummaallee qabaachuu baatan hiriyaadha saayiba jechuun maal jechuudha isiniif jiran hiriyaadha miti hiriyumallee akkuma hiriyuma oromummaatiillee odoo ta'e waan biraa waliin hin qabne erga hiriyuma oromummaatu nama waggaa sadii wajjin waa hunda dabarsan intalli tun kaayyoo hunda akka qabdu himaa ture akka manjafaqaadhis barachuudhaaf kaayyoo qabdu himamaa ture intalli kaayyoo fajjesanuu hin qabdu maaliif viidiyoon gadi bahee eeyyan kinoo anaa dubbaa hirraa illee fide jedhee maan dubbanne maa baqatee deemu jaallattanis jibbitaniin intala sana waa'ee na dhugaashii haa baasu rabbi lubbuushillee amaaru dhugaashillee haa baasu kan ajjeesee ofiinillee of ajjeestu ofiinillee tushaa ofitti gootee ajjeestu sababa ittiin of ajjeeftu qabdi sababni namsichuma san irsichuma jedhamu san kan duraa baqate san adiraashaan isaa kan hin beekamne san feesbuuka ishii jala galtanii olaaltan feesbuukni intalattii bara 2021 footoo gallakkise har'a du'uuf kaanaan akkamittiin feesbuuka san yaadatte waggaa sadiin bara akkamittiin feesbuuka irratti deebite Facebook san jalatti immoo kan koomentii dabeessu immoo isa ibsichuma kana koomentii kana deebisa Facebook jala galtanii olaaltan jechuudha Facebook san jala galtanii olaaltan achirratti kan koomentii deebisu isaadha intala kan ajjeese mucaadha jaalattanis jibbitanis Oromoo kana amin jedhaa fudhadha itti aansee waan hin jedhee isinirraa bu'u dalagaa irra jira shamarran biyya arabaa rabbii gaditti of malee imbaasis hin qabdu seeras hin qabdu nama si dubbatus hin qabdu ofiin alatti si galee jiraan kee kabaja hin qabu du'aan kee kabaja hin qabu reeffi illee kabaja hin qabu shamarran biyya arabaa gurratti caloosinaa jedhu si galee yoo duutellee maqaan jirra sitti laattama yoo jiraattellee maqaan jirra sitti laattama si galee har'a intala sana maal jedha itti ulfeessee maal godhee fajjeeste jechaatu iyyuu jira argite du'a irratti illee jechan taane sitti laattama jira irratti illee jechan taane sitti laattama si galee nuti imbaasii hin qabnu imbaasii haqa ilmaan Oromoo baasee reeffa isaanii gara biyyaa jiru galchu hin jiru har'a odoo zeegaa biyya biraa ta'e odoo zeegaa Filiippinii ta'e odoo zeegaa Baangaladesh ta'e biyya Dubaayin keessa imbaasiin kotte takkaa dhaabbatti si galee nama waraqaa qabu miti nama waraqaa hin qabneewu kotte takkaa dhaabdi ture kan keenya ganaa kun kanatti sababata kun kanatti sababata dhaqanii ilaaluudhaafuu gosummaa filachaa jiranii jechuudha dhaqaniituma intala kana duutee hin duune adda baasuuf gosummaa filatamaa jira si galee Oromoo jiraan keenyallee kabaja dhabe biyya lafaa kanarratti nuti Oromoo taanee dhalachuu keenyatti iyyuu gaddinee jirra si galee har'a intalli tuni kichuu lagaa boru bakka eessa ga'uu kan dandeessudha abdii meeqa kan qabdudha si galee har'a dhaqaniituma mannuma san iyyuu dhaqanii maayyuu poolis xaababa san iyyuu dhaqanii intalli tun duute moo hin duune adda baafachuudhaafu gosatti galteerti dubbiin gosa barbaachisaa jira jechuudha kanaafuu shamarran biyya arabaa rabbii gaditti of malee akka hin qabne of hubadha wanni feetallee ositti dhufee gadi ba'ee dubbata dhuta du'a of hojjeestallee Hiraan isa bakanaaf hin du'a oonduu isa namni kun itti naa gaafatama lubbuu kiyyaa kana jee of ajjeesi lubbuu kee lama hin ajjeesin takka biyya ormaatti duunuu du'a lama si galee du'a lama biyya ormaatti du'uun reeffi keetillee kun akkasiin tallaa jaarabaa keessatti tortoraa jechuudha namni surraa dhabamee si qattil intalli tun intala jalduuti dha intalli tun saayiban qabdu hiriyyaan qabdu nama wajjin haasoftu hin qabdu namni wajjin haasaan hin jirani namni akkasuma osootuma tattaa'eetuma feesbuuka ishee seennanii ilaaltan feesbuuka ishee koomentiin ishii 1,000 2,000 faadha baay'ee beekamtu feesbuuka irratti intala tun namni ishii beekumaa dhabame namni itti dhiyaatumaa dhabame ani kanas hin jaa waa'een intala tanaa baay'ee mataa nama dhukkubsaa dhugaashii waa'een haa baasu shamarran biyya arabaa nuti rabbi malee nama hin qabnu rabbi bichaa qabna rabbi gaditti of qabdan lubbuu teessan irratti waan hin taane hin godhina lubbuu baatu hin argamtu wanniif maallaqa isoo nyaatame dalagattanii argattani si ol gargaaru nutu olirraa waafnee biyyaa fuutu baadha nuti biyyaafuu lafeef dugda shamarri biyya arabaa maqaan ishii eenyuun namni mucaa tana maqaa ishii beeku jira maqaa ishii namni namatti mun jiru asirra tiktokii kana guutuu irratti intalli tiktokii hin qabdu jaan tiktokii fayyadamta dheeka irsichoonu namni ijaan isii argin jiru namni
ijaan isii argin jiru Dubaay keessatti mee dubartoonni illee tariiti namni 800 kun share copy link godhamee maqaa isillee hima eenyuun jedhamti maqaa isii. Ayyaa carraa shamarran keenya dhugaa waaqayyo rabbi. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Namni waraqaa qabu ajjeefamee tokko feestaalii gatama namni waraqaa hin qabne akkuma ajjeefamee tokko feestaalii gatama. Kasani bada injireen afaan soddoma haasa tokko afaan biraa haasa tokko afaan amma badee jira ibsachuu sumuu hin jiru. Facebook TikTokni isaa sumuu harkaa badee irraan yaa oksuu waan inni godhe hin beeku garuu foonoo godhee ture hin jiru amma eessaa isa arganne ishee bakka isa arganne. Maqaan ishee FB ishii keessa galiitii itti ijoollee as jalaan maqaa ishii si gaafatu jiran. Maqaa ishee obsanii mee maqaa ishee jalatti katabe. Maqaa ishee ammoo naqee WhatsApp bilaalee malee hin beekan. Maqaa Facebook ishee katabe mee jalatti intala jalduutii bichaa hin beekan. Ganni galatooni an kan nalii buyyuu lubbuun kuni nama lubbuun darbe garuu. Namummaan keenya kun akkuma watti mucaan kun mucaa gosa hin qabne mucaa maatii hin qabne. Mucaa firan qabne ira nama keenya gaafa xaxamu daangaa hin qabu akka kanatti ilaala nama keenyatiin ta'e malee shira gara biraatirraa dhufe irraa hin akkamitti shakkina kallifamee dhokfamee irra taa'ama wanti kun kaleessa dhufee namatti dubbachuu galgala akaatee hanga lafti bari'u akkeessatti shira garaagaraatiin nu xalafee soba asitti kijibaa ture gaafa immoo uummanni siifan kamaalaasitti namni kumni tokko 300 irraa gaafii qaba jette maali jennaan namichi kun akkamitti viidiyoo nu baane jennaani asii miliqee tare gaafii isa gaafatame dhibbatti wanni inni jechuudha wal qixxeessee deebise tokko hin jiru jalqabaa kaasee haga xumura nu kijibaa ture as taa'ee ilmoo Oromoo irratti akkamitti namichi kun kijiba kanaatiin dhara kanaatiin micciiraa deema tokkoffaa abdii boqqojjii kan mana isaatti ijaasaa buutu nuufa dhufu eegasii namicha kana nuufa fidan intalli intala Oromooti miti Oromoo cinaa dhaabbadhaa Dini si mana Arabati hubate sirri abbaa fedhe funyaan qabee gadi baasuu danda'a. Yoo immoo harka Oromoo kanatti badee isaanumti wal bira jiran sun kan mana ijaazaatti isaa wal barsiisee mana isaatti kan buutu nuufa baasu namicha kana. Isaan lamaan gidduun jira abbaa barbaade.